Paarkiiwwan iddoo bashannanaa uummataa hawwata turizimiif oolanii fi carraa hojii uumuu keessatti gumaacha olaanaa qaban magaalaa Finfinneetti iddoo hedduutti ijaaramuun tajaajila jiraattotaaf banaa taasifamuun tajaajila kennaa jiru. Isaan keessaa tokko kan ta'e daandiin lafa jalaa daalattii yookaan 4 kiiloo pilaazaa jedhamuun beekamu yeroo dhiyootti tajaajilaaf banaa taasifamuun hojii irratti argama. Tajaajila hunda galeessaa daandiin lafa jalaa daalattii yookaan 4 kiiloo pilaazaa kennaa jiru ilaalchisuun AMN Plus naannichatti mil'uu taasiseen sochiin daldalaa fi namoota ho'aan taasifamaa jiraachuu taajabeera. Haala amma jalqabne kanaan haala bareedaadha jedhee yaada. Akka amma jalqabne iyyuu baay'ee nuti toleera. Baay'ee bareedaadha, bichis filatamaadha. Akka dura ilaalle miti, dura lafa jala akkamittidha jechaa ture, garuu amma baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tola. ለየት ያለ ነው። ሀገራችን ውስጥ አልተለመደም፣ የመጀመሪያው ነው። Iddoon akkanaa adda ta'e kun biyya keenya keessatti kan baratame miti. Akkuma agartu kana iddoo bareedaadha. Nu warra daldaltotaaf immoo iddoo baay'ee filatamaadha. Namni lafoo deemuu danuudha. Asitti bashannanaa fi meeshaalee barbaadu immoo asumaa bitachaa darba. በጣም አሪፍ ቦታ ነው። ምክንያቱም አንደኛ ሰው ደክሞት ከፀሐይ Iddoon kun iddoo baay'ee namatti toludha. Tokkoffaa namni dadhabee asiin darbuu jiraachuu danda'a. Iddoon kun ammoo iddoo qabbana qabudha waan ta'eef haara galfachaa buna fayyadamuu danda'a yookaan juusiis fayyadamuu ni danda'a. As biratti wanti dhabame hin jiru. Kanaaf haala kana fakkaatuun hojii hojjechaa jirra. Hojii erga eegalanii guyyoota muraasa ta'uu kan dubbatan daldaltoonni kunneen yeroo gabaabduu kana keessatti garuu bakkichi sochii namootaaf bakka mijataa ta'uu isaatiin gabaa hedduu argachaa kan jiran ta'uu dubbataniiru. Ani amma erga kana erga jalqabne guyyaa muraasa gidduutti baay'ee hojjedheera dhugaa dubbachuuf. Amma kana hojjedhu teekaawwee qorii laafaa maal kana bakka nama baay'ee fayyadama bakka. 4 ቀናችን ነው ገና ከጀመርን። Erga hojii eegallee reefu guyyaa furguunna akka jalqabbiitti sochii gaariitu jira. Adeemsa keessa fedhii maamila keenyaa adda baafanna. Jiraattonni lafa deemtotaa AMN Plus sagaleen dhalootaa daandii lafa jalaa daalatti yookaan 4 kiiloo pilaazaatti arge isaan dubbisees haala ijaarsa daandii lafa jalaa 4 kiiloo pilaazaa dinqisiifachuun bakkichi sochii ammayyummaan dabalame namootaaf kan uume ta'uu dubbataniiru. Baay'ee baay'ee gaariidha. Haala umurii kanatti kana ilaaluun koo akka kottu baay'ee gammada. Kana caalaa immoo Rabbi kana caalaa nu agarsiisuu hin jedha. Qoqqoodiyas degg ነው እና ይሄን ያሳየን አምላክ ምስጋና ይግባው. Dhugaatti umuriidhaan turuun waan gaariidha. Waaqa waan haaraa akka kanaa nu argisiiseef ni galateeffanna. Daandiin lafa jalaa kun iddoo baay'ee gaariidha. Hojiileen misoomaa golaa fi fuula magaalaa Finfinnee ammayyeessuu fi miidhagsuuf oolan hedduun waggoota jijjiiramaa asitti bal'inaan hojjetamaa jiru.